Laki anil ba waaqayyo dhaka. An dhaladheen garuu waaqayyo irraa dhaladheen. Eenyurraan dhaladhe? Waaqayyo irraa dhaladhe. Waaqayyoon maayikii bira dhufee moo akkamitti waaqayyo irraa dhaladhe? Laala rabsoo jalqabde ergite. By the way, maayikii bira maayikii bira dhufeen jedhamu. Situ jedhe ka akkamitti waaqayyo irraa dhalataadhaaf abbaa irraa dhalatte akkamitti kijibda? Siin jedhuuf hin ture garuu siin hin jedhu awwalitti. Jadi maala waa waaqayyo maamma cafarraa sitti maa jedha? Dhiis. Bakka dhiis. Iddoo kana doonoo ibsite iddoo kana doonoo ibsite. Lakki. Eshi guyyaa bira mufare awwal religioni waa'ee religioni na ibsime. Ammoo nutti himi waa'ee religioni na ibsime. Kajammarte fiti. Deemi Yesuusin maal jettee amantu? Waan Yesuusin jettee amantu? Isa sin ilaallatu ni akka anata. Waaqayyo deetta mana jettee ani immoo Yesuus kan inni naan jedhe an nama ergamaadha naan jedhe ittiin amanaa jira nama situ Yesuus amanaa jira jennee. Ai tokko wal agarsiisa. Maayikee bira dhufeette. No. Maayikee bira dhufeette. Kasitu ilma waaqayyo adii. Waaqayyo irraan dhaladheette situ. Kanaafuu waraqata itti angaruu by the way sinarrabsu maaliifin si arrabsa by the way. Situ jedhe waaqayyo irraan dhaladheette kan beeku haadhaaf abbaarraa akka dhalatte tan beekan. Akkamitti akka waaqayyo irraan dhalatte beeku. Amma kana dhiisi. Dhiisi bakka si duukaa osoo hin barbaanne. Si duukaa osoo hin barbaanne man. Salphama. Waaqayyo si eebbifamati. Kanaafuu akka Yesuusitti namanni asuma irratti awwal haasa'uu dandeenya awwal inni sin ilaallatu Tiksi fi duwani kamne ittiin amana waan inaan jedhette baasi Yesuus Kiristoos waaqayyoodha akka itti amantu anmoo Yesuus Kiristoos ittiin annatu mositu amanaa baasni ol agarsiisna. Isuma mana gaafattee si duukaan barbaanne malee nama biraa wajjin ittiin agarsiisan garuu si duukaan barbaanne amma si duukaa osoo barbaanne. Nam tokko seenu ana waliin deemu. Mata duree kootu nam tokko seenuu hin danda'u. Lakki bahu. Ani akkamitti waan namni maraa maaliif beektaa? Waa'ee gaati dhugaa baay'ee natti dhagahame ragaa waaqayyo irraa dhalatte haadha qabda yoo ta'e haadha qaba waaqayyo irraa dhalatte ragaa naa kenne akka waaqayyo irraa dhalatte haadha kee bira dhuftee taareetti maalamaa jechuudha akkasitti nan gaafatu maal jechuudha waaqayyo ilaale waaqayyo haadha kee bira dhufe moo lakkee dhiitiin natti agarsiisi gaaffii kooti kun. Mirga kooti gaafachuun situ waaqayyo irraan dhaladhe waan naan jedheef lakkee waaqayyo irraan dhalanne kana jechuu barbaadeen jedhi baas natti agarsiisi gaaffii gaafadheen mirgan qaba natti fakkaata gaafachuuf situ jedhe waan ta'e jechuudha. Eshi waaqayyo irraa dhalachuu akka gootu Yohaannis 1:12 baafadhuuti ati garuu jechuudha anamma siin barsiisaadha jechuuf na rakkisa. Barsiisaa naan jedhin siin barsiisaa jechuun na rakkisa. Duuriyyee jedhi 1:12 kunoo si baasee naa dubbisi. Ana nama narrabsu baay'ee wangeelatu nama eebbisi malee narrabsineedha. Waaqayyo garuu dubbisi tokko haadha keedhaa dhanna. Jedhi sunarraa miti situ jedhe. Eshi baaseera dubbisati. Beena maal akkamitti waaqayyo haadha keettaa ta'u. Istiidis situ jedhe maali Yesuusinuu haadha jechaartu miti maal Maariyaamii waaqayyoodhaan haadha qaba jechaartu miti. Amma kana deemi waan nama wanti inni sin ilaallatu dhiisati. Waan masirrii macaafaa sitti dubbadhe rakkoon hin jiru dubbisi. Yohaannis 1:12. Isa quraana keetu jechuu danda'a garuu ani isa wangeelli kun jedhu akkas. Amma dhiisa. Waaqayyoon iddoo kabajaa qaba. Amman aariitu jedhe. Si jammarati wangeela hiikuuf iyyuu kobbiquu miti. Dhaggeeffadhu ati wangeelatti hiikumaa fi gahaa miti. Hafuura qulqulluun qabdu akkami namni hafuura qulqulluun qabne akkamitti wangeela hiikaa gaaffii banattu. Bagan dhabe natti rakkoon qabu bagan dhabe amma isa baaste dubbisi. Yalla. Akkamitti akka ilma waaqayyoo taate irratti. Dubbifadhoo fi keeti. Ati yoo kottu ilma waaqayyoo ta'e afaan kee kana waaqayyoo hin qaraati. Aboo dubbisi maal taate ati boo waan tokko dubbadhe dhibba kee deebiinti kottu si baase dubbisi. Ragaa filatte miti ragaa. Baay'eedatti dhagahame gadaan immoo. Sitti nagaamin abshir. Maali qirba laachoon jennee kaayem. Maaliif sitti nagaamu tokko waan godhan beekamti dhiinsi fedhamti waaqayyoon naarinni si boo. Kana miti tun qabannaan siree. Isatti by the way utuu warri sun illee warri sun no warri sun sababan beekneef ati akka nama beekaa godhachaa jirta by the way warri sun ikkotti lallaamaa ati garuu nama beekaa miti
Situ jedhe baraan likkiin jira situ ani mucaa waaqayyooti ennaani imma waaqayyootiin maayikii bira dhufe moo akkamitti dhalattee siin jedhe ragaa fiddeenaa sarda'uun si waan godhe tokko hin jiru an. Ilma waaqayyoo akkamitti akka taate natti himi. Akka beeku Daawit haadhaaf abbaarraa dhalate. Si galee? Inni alanni haadhaaf abbaarraati. Dhalatte. Daawit wanti muunaan jechaa jirta. Daawit waaqayyoo maal jedhe? Erga abbaan itti fuuf. warra akka kee hin galole wanti muudhe malee silaatu nama afuuraa duwwaa ta'e maa waaqayyoon jedhan ture maqaa abbaa koyyuu. Kanaafuu waaqayyo jechuu qabda qayyaraam shirkan warra galuuf immoo jiru miti warra kiristaanaa akka isaan sibaaniif wanti muu waaqayyo akkasiin qayyara rakkoon hin jiru warra kiristaanaa ta'e. Siinoo akkamiin godhate si bira muunnuuf immoo akkamiin godhate. Rakkoon qabu maal naa goota baakee beekuu baadhee maali wanti inni sii qabu damoozoo inni sii kaffalamoo kan kun rakkoon qabu. Warruma gaarii. Awal itti fufime. Kan ofii kee dubbifadhu rafi bakkeeti. Dubbifadhu kamaarree dubbisiif. Maafaan dubbisa situ fidate dubbisi sila dubbisa walte miti dubbisi. Maal kun afaan Oromoodha yoo dubbifte. Afaan fedhe haa ta'u naan galu miti ati dubbisi naa galchi. Hamma isa simataniif immoo xiqqoo ishee harki kee moo wantichuma gurraacheera. Abshir harkuma gurraacha abshir. Anumatu gurraacha. Giddeen qabaate. Eshi. Amma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Warra maqaa isaatti amananiin isaan kun waaqayyootti dhalatan malee. Nagaama. Dhagaan jira. Maalitti dhalatanidha? Maalitti dhalatanidha? Waaqayyooti. Bakka. Ayye. Waaqayyoota akkamitti dhalatte maal jechuu barbaadeta afuuraan hiikamti kana hiika afuuraan. Afuuraan Sila akkuma barreeffa sila isuma barreeffame hin barbaade naani ishisa barreeffame kunuuti siin jedhe. Amma moo maal ta'uuf? Kana gaaffinumti ati sila irratti aarte kana bar. Waaqayyootti dhalatan jechuun afuuraan. Bobas naa hime akkasitti waan waan dubbatin naa akkas wayya. Eshi. Sila ammas waa dubbachuu feete. Maanan godha reewwatti diddee waan asirra jiruun dubbadha kaan isuma asirra jiru si dubbachuu fedha. Jedhe. Akkaan baay'ee gatiiti. Gadheedha baay'ee sammuun immoo namni foonii gaafa dhaqee wangeela dubbisu waan baay'ee bal'eessa beekta. Kanaaf inni kooni akkamatti ati wangeela dubbisuu kennaa. Anquraan irraa mansi gaafadhu. Ati nama foonii miti? Ayaan nama afuuraadha. Qaqqabattee ilaalamtu? Nama afuuraadhaan siin jedhee nama afuuraadha jechuun namadha garuu afurri waaqayyoo ni jiraata. Ani immoo nama foonii ta'uu keessatti. Kanaaf namni foonii ko nama fooniitti ko foonuma duwwaa gatii mul'atuufidha wangeeluma jedhama. Nama fooniitti foonuma duwwaa mul'ata. Nama biraa gaafa nama biraatti foonii qabdu jechuudhaati. Hafuura malee? No, foonis qaba, hafuuras qaba. Ati garuu foon duwwaadha ati garuu si keessa baay'isawee. Afurikaan keessaa dhufe. Kunoo isuma tamma dubbisaatti waaqayyo hafuura jedhanii hafuurarraan dhaladhe. Afurri keessaa dhufe.